single waan sangalee hordoftoota kiyyaan aboomaan turan galee narraa dhiisa kalaas waa singalee ni jira arraan tana kadeen gattanii haante akkas godhee alii miskiina sana akkas godhe boru mataa keetiif ta'a. Boo Oromoon tu isin duseennayee bilbilee ammoo inni wayyamee fiyan. Anda qaban akka kiyyaati shaksii nama tokkotti akka mataa kiyyaa ishatti walaa fayyaan teenyallee hin jirtu. Walaa naabiinni hin jirtu. Ati walitti fayyadaanaan naabiyaati barlaala adda dhumatti an dhugumaa siimani. Ammumaas dura taa'ee kun laa fuula daawwattoota duratti hin siidaaman. Maafish walitti jireenya kan hin jiru. Isaanirra. Mashaakila dhiifnee jirra. Aboo narraa dhiisa amma sitti dubbachuutti jiru. Amma daandii kan naan nuti deebisu jira amma saariyaati siimee kan naaf fidu jiru. Khalaas Bilisummaa jalaa kaaf. bas narraus bilbila kabiraatiin nama biraan na bilbilee isaan dubbiseen. Waanuma kannaadhaan sababsatee deemuu jala kaasuun qabdu bilbila. Aashaa wajjin walitti dubbachuu jira. Zanni dhufu jira. Waan kanaan fuula keessan duratti itti himuu barbaade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkam jirtan bakka jirtan maratti nageenya rabbii isin biraa jiraatu obboleeyyan kiyyaa. Deebiitiin jira dhufee arana summaaleen dhufee jechuun keessan hin oolamu. Alhamdulillah nagaa gaa isinis bakka jirtanitti nagaa rabbii isinitti haa ta'u Oromootiyya. Hunda keessanii hordoftoota keenya wanni niin dhufeef tokko namni tokko hanga gartee dhaadachuu jiran ammallee dhaadachuu jira obboleessa kannaati ammoo an manguddoo warra manguddoo juutu na hiraarsu jira warra gartee akka manguddummaatti nu jidduu seenuu barbaadutu na hiraarsu jira bilbilaan an balbalati qeeti yaa hin bahinaadha yookaan bakka tana dhuftan taate wallaa isin hin ilaaliidha jeetiin bilbilaan gartee yeroo isaan na bilbilan ittillee dubbadhee ture. Namni na dubbisanilleen maqaan isaa Taajuudha ja'a. Taajuudha jee maqaan isaalleen obboleessa kiyya akkana jee gaa'e namni tokko hogguu gartee si qabee gartee atillee hanga dandeessutti numa dubbatta waan jira. Waan jira guutuu dubbadde inni immoo dhugaa dhiifama jeetillee ichi gubbaayyuu jira. An dhiifama akkanaatis hin beeku dhaga'ullee hin barbaadu. Ammoo wanni nama viidiyoo tana qabadhee dhufeef viidiyoo tanallee YouTube channel Golaartii Oromoo irra maxxansuun deemu. YouTube Aashaa Oromoo irratti hordoftootaaf maxxansu deemu. Maaliif yoo jettanii sababa na gaafattan Aashaa wajjin walitti dubbachuu jira. Zanni dhufu jira. Waan kanaan fuula keessan duratti itti himuu barbaade. Maali wanni itti himuu barbaade? Kana dura walitti dubbachuu turre amma anaatu gartee hoottu jee kaameeraa kaayyate malee kana dura walitti dubbachuu turre jechuudha. Maal walitti dubbachuu turre? Bilbila mana dhiiseetiin deeman dhugaadhaan hatta gaafa mijoon xiyyaabatti irraa kaasee haga ammaatti illee yeroon deemu irra guddaa bilbilaan illee deemu bilbila biraatiin hin deemu jira bilbila xixiqqaa harkaati. Isin irratti illee bilbilaniiti yaaduma ishii teenya dhiifama naan janii jette. Dhiifama naan janii akkana nasru waan qe'ee tan yoo isaan dhufan taate akkana jette beekta. An ammoo isaan san qe'ee tan dhufinaa jetti meeti jira jechuudha. Hidha wal guurra iddas achumatti gartee atilleen dhiifamaa anilleen asii dhiifamsiif hin godhaa jeetiin telefoonaan illee dubbadhee jira jechuudha. Mucaa silaa akka manguddummaan nu gidduu seenisan ammoo amma akkumaan galetti illee eegan galallee xiqqoo ture walumatti dubbachuu jirra na bilbilanii akkanaaf akkana ammoo yoo ka isaan gartee qe'ee tana balbala lolaa tana ba'an taate naafi atilleen xiyyaafitee maarreedhaa jetteeti Aashaan dubbii godhu jirti. Kanaa jechaan viidiyoo tana kaayyadde. Bultii namaati jecha yookaan dubbii namaati jecha bultiin teenyalleen wanni badduuf hin jirtu. Garuu immoo wooma jiraatiin dubbachuu barbaade hordoftoota kiyya wanni jira maali? Nama mana keetissi dhufe. Yoo anuun dhufinaa jee bilbilaan isaan addadeetiin jira dhugaan isin hima. Yoo kan isaan deemanii qe'ee tanatti fakkeenyaa mana kana ol seenan taate niin tumamu, niin ari'amu, niin hidha hordoftoota takkittii tan addanaa baasa. Oromoo waan jette saree manaa fiitti nama nyaattuu jetti. Nama kabajaa namaa hin qabne nama mallee bakka jiru san hin hubanne nama mana keetii gartee deemaa si dhufe yoo ati gartee rabshaa addaa kan karaabbattu taate Oromollee waan jette qabdi. Osuma aaraa fi eeboon gartee namni nuun dire muka isa dhaabbattuuti obsinee qeensa fi cabsineetuma meeyaa lubbuu sabbanii obsii jechaadha. Nama sanii wajji waan dhimma namni sun dhufe wajjaa haasofne waan sanarra walii galuu dadhabnaa akkatti addabaantu jira. Walii gallaa waliif galla.
Kana isilleen dubbannaan haa dhufanii yoo dhufanillee rakkoon qabu jechuu hiyyaatiitu isillee muufachiisee anilleen gaa kaameeraa kaayyadhee isinilleen dhagayaadhaaf. Kana kaaye malee ammallee viidiyoo tana arganii akka isaan dhufaniif himti'a. Gabaabduma dhaggeeffadhaa. Kennaas ta'e manguddoo kennaas ta'e abbummaan fedheewu qe'ee tana dhaabbannaan tabiraatiif dubbaddeetiin jira. Ammoo taniinan dubbadde tanaafi warra kiyya jidduu jirtu tan waliin nu zanneessu jirtu ta'anaafi dastuu jidduuttillee akkasumatti aliilleen nasru akkamii qe'ee tana dhufan bilbilaa ofirraa hin darbuu jalqabee jechuun obboleeyyan kiyya. Hidheetiin jira akka gartee nattillee bilbilamu. Ammoo gaa ilma namaa yoo isaan deemaa haa dhufan taate waa harkaan darbu mana gatteesseetuma wajji dubbadha. Yeroo sana immoo isaan rabshaa godhuun qaban namarratti illee rabshaa walitti hin goonu walitti illee hin deddeeffan. Takkasiiti ammallee dhagayaa baramma amma duroo waliin dhufee jirti rakkinni dhufee jira rabshaan dhuftee jirti hin jirtu. Dhageesse bara gulama gusadiirraan anillee hin dhufinaa jeenni atillee hin dhuga sibbisanii. Nama dhiiraati namni dhufu jiru kun ilmi namaa kun nama gartee dhiiga si obaase aannan obaasiidhaa jira. Dhageelaa. Inni dhuftoo jirtaa miti hin dhufin aadaa ittiin dhugaadha. Balaan akkasumas hin geenye haala ofirraa qabdu. Tun balaadha. Hin dhufin ajaaruun abbuma ibidda irra bu'ee ibidda abbuma irra bu'ee gubaa itti oromoo. Isaanis nama gubadhu. Ani dirinsi inni na dira ilna keessaa ilaamaa kadira ni irraanfataa kadira min irraanfatu jette. Anoo ni irraanfadhe. Eeywa yoo ni beekas taate xayyibati akkamittuu bilbila sanniin harka akka isaan sirra bilbiluu jiran narratti illee bilbiluu jiran anillee hangisate mana dhiiqa jalaa kaasee dumaashii dhiifa manaa jechu jiranii ni qubaan qaba. Xayyib ati imma imma gochuma sanuu namtichuma sanuu qaban guddoo sanuu maqaan ibeetta taa'aa jiruudhaa jirtu. Xayyib amma akkaataan ati taasa'u jirtu akkaataa safuu fi aadaa Oromooti. Yoo namni nama jeese mana nama dhufe numa dhumatti jechuu keetama jechi kee akkasuma fakkaataan fakkeenya. Asanuma kaayee duubamma yoo isaan fakkeenya deemaa dhufammee niin tumamoo niin ari'a haanattiin. Ani kannaan dhufee naa fi fuulli isaa yoo kana wal garre waan hin madaasaa qabu nabbilee jechuudha. Sabrii sanillee hin qabu. Dhiifama sanillee hin danda'u. Bar dhiifama sana dhagahi dhiifama bara fudhadhuudhaa miti yookaan akkas ta'eedhaa miti bara rakkoo jalqaba inni fide san si galtee rakkoo san xumuruu dadhabnaan akkasuma qaba xumuruu dadhabnaan bara mallee miciyyoon qabeenya siitiis akka itti gaafattu qabdi. Anis isaanis wanni isaan rakkatanii gartee sodaatanii deemuu jiraniif dhingatas poolisiin fuudheemi. Ani bara bakka sanii poolisaanii fuudheemi. Quba qabdaa mire eega akkas taate awwanni na dubbachaa ooltu hin jirtu. Waan isa dubbachaa ooluuf hin qaba. Atiin kun abbaan manaa utubaa manaa. Yoo waan barbaadu waan isin miciyyoodhaa deebisuu baatee waan sanirra gartee bultii isaaniirratti waliin waltaanichi deebi'an arraas boruus nasruun duyyumuu bal'aa qabaaf ana abbuma fedheefu dhugaan siin. Ani hin qabu san. Ani hin qabu akkaataan hin qabne hin qabu. Ila ammaan tanaa gaddaafaan isaanii narraan oolamne. Allaan gaddaafaa soita. Ila ammaa dastuu wallaan nutti hin jira. Arraarraa haakima geessatu hin jira. Haalee haakima geessatu jira. Dawaa fudhatu jirti. Eenyu kadhiite san obboleessa kannaati. Obboleessa kanaa san na cinaa dhaabbatee na gargaari. Kannaa san jaartiin tiyya dhukkubsatu jirti na cinaa dhaabbatee. Ibidda san daranii na godheeti. Namtichi san arra an fuulaan mana kijja kanaa miti ilaal. Balbalati yafa gottuu akkatti isaa rakkoon fedhu. Yoo atilleen isa sanittiin fayyaa akka aadaa Oromootti yoo Oromoon dhuftee lafa na qabde manguddoon lafa na qabde harka manguddoon darbuun kas keessa jiraatu taate amma of keessaa masse. Amma wallaahi dhugumaa siiman amma of keessaa masse. Yoo ni bilaakiin allakkee an kannaa ittiin fayyuu an kanna fayyaa hin qabu jettu taate. Obsiyoo mana keessatti si dhufan akkam silaati. Bar nama akka Oromoon miila gallaga dhaqee ni deebi'anii laga dhaqan deebi'u jette. Waan an kan takkana biraan qabna kannaan guyyaa tokkoof kaayyoo na biratti nambifate osoo kaayyoo takkana biratti nambifate arra kannaan osoo dhufe obboleessa kiyyaa mana kiyyaa yoo dhufe ani akkasumatti ni dabalaa qabaaf. Laakiin kannaan waan na biratti nambifatan qabu akka namni akka naallageen na qochiisallee. Barkoota jeeyyaamni. Matalan saayisitti yeroo jira matalan akka isaan bilbilan sanii hafan qaban ni dhufanii. Atiis kana ati kawaayee. Akkamitti ilmi Oromoo tokko mana na dhufe hafidu san ilmi Oromooti mana kiyya yoo na dhufte niin fixaaf deemta. Sakeessa mul'atti osoo hin dubbanne. Jechuun namni arguu seene rakkuma jirtu san ibsuu fi bar.
أنت نفر كلا دو تنفر كان كنو أن كان نام مناخ يجان رفيتهم فراش يجان ريوتا إيه أنا بخنا يدو أنت كديما دوبا كيسان جرن تين لكي بربادة فرا أكو نقول أمو دمتي إنه كونغرتير أراو جروف كانوا نيلين بجا جروف دمتي مليون تجلين فلامته خوايا ليلين أكسوتي جارتي ساتنا وجول كبتاتي هيا وان كان قوتنا بليسه بدي ومفيده ونيم فولا جيتي نمساني تلي دبجو جرا وان غرتي جارتي سابر بادلو لين كوليجو جرا غاف كان دوبا نسرون لكي أكون عندك تديفني جورا لا هاي الموجون مدارم ناتي اوكي موتما دغدين كابسيسه اول دربي فرا سيغلته 1 مليون كابدوسني رافوده في هيغا اخاتا جارتي ساتي بيني ولغون سنيس الرافوده في إسان جدوتي بها بلتمان إساني الله أعلم رقبي ربي ولتنا فنمو أكمي والربين بر خديجة سي أوباسي أنا أوباسي جرا جيتين ستين سري منا في نما نهاتون تا يورفان أمو أكا إسان دفني سنفلو هن دفنيسي حبان كبني ندفني أنا الموجون مدارم ناتي الموبرقته أبريده تاني كسكود الرخنان يوسف خنان ولا فجيتان مثلا وان فجرات ستين مجرى ولا فجيتان دستون ديبو رانو لمتو أكم قوتة ديبي فتدستون هنا يمي إذا إنك تدستو كاس غوري ميوتي الدبري نهانتي كاس غوري علي دا كاس غوري غربا بنيسة كرتة أبو بعد وبنيسة سان ديبته هقو أرى دستون قلنا أولتو أكلا أركض تقول سوالي فيدستون نكرت ترى دوتي وقتها نقدر بلشيء فدوين جايين بلتي دتة وينين تمشي جو بريدو تاني تسرافا قلوتي أمتا أنتهمو ولا دستون لين قلتو أكخيات شخصي نما تقطع كبتا خيال شتى ولا فيان تاني لين جرتو ولا ونابيني انجر عتي ولا تنفيتانا نابيت برلا لا دلما تنقما سيماني أما ما سدورة تايقون لا فورة داوتو تدورة تنسيداما ما بش ولا الجنجرين خينجرو إسان را كوني خلنا جاني سينجل واسنجل وردوتو تجان أبو من ترى مرادي سكلاس واسنجل نجرا أران ترى خارين قدني هان تكاس كوري علي مسكين سان كاس كوري بورمتا كاي تفتح بورمون تو يسيب دوسين نجيب بالبلي أما ويني وهي مبين عندك كبر أرمون سانوزو إبتك كبورتني رفاني أنا في خلنا جدون إبتدأ ديما ملي فيان تيار تسانجرتو تكنات السنجان سدام الديتين جرا بودل ما تتكلم نجرا كغورة كلا تمام سكنت تيمشي جو برد دوسرا بتقول وين نكمل إيش فاضل ديما من ما خنا وسيم وردوتو تقيا wanni deemu jirutu takkanaati insha Allah taala khayri rabba ko business du'ainu godada abyo wammale jees duranis kursa kaysan biran kutu dhugaa jirtu isin leen natti maadha insha Allah taala isaan sanillee rabbanatti fidini qeeti yaawannummaan isaan godhanii isin jirtu insha Allah taala agartee takkalle khayri rabba godhu isin leen du'aina godha bolee mashaakiluma kana kaysaa rabbina habaasu مشاكل ديفني جزاء أبو لا رادي سامع سيد بجت تجرو أما دان هي خلنا ندي بس جرا ما سهاري تسيني خلنا في تجرو خلاص مثلا ما جلا خاف بس نراوس بالبلا خبرات إنما بران بالبلا إسان دبسين وأنا ما خلنا على سبب ستة ديمو جلا خاص ونقطع بالبلا دبفتو كنا تقول تقيا بكا يرتني تون تخيزنو سلامني ربي سين براجراتو فيديو براتني قولي تديبنو تي نجانا فرام بليجي